Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaa bara 2012 naannoo kibbaa magaalaa Hawaasaatti eegalchiisuun isaanii ni yaadatama. Karoora dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaa bara kanaanis biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa tureera. Bifuma wal fakkaatuun muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti argamuun hooggantoota olaanoo naannichaa waliin biqiltuu dhaabanii jiru. Bakkichaattis argamuun haasaa taasisaniin karoorri ashaaraa magariisaa biiliyoona 5 bara kana galma ga'uudha kan dubbatan. Magaalaa miidhagduu Hawaasaatti bara kana jalqabbii ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaatiin biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf kan eegalle yoo ta'u, guyyaa har'aa immoo magaalaa miidhagduu Baahir Daaritti kan goolabnu ta'a. Bara kana ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaatiin biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf kan karoorsine guutummaa guutuutti galmaan ga'uu waan dandeenyeef baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Dhaabbii irrattis haa ta'u sababa biroon biqiltuuwwan manca'an yoo jiraatan bakka buusuuf dabalataan biqiltuun miiliyoonni 200 qophaa'ee akka jiruudha Dr. Abiy kan dubbatan. Kanaaf ammoo ji'a hagayyaafe kana hawaasni bakkuma jirutti biqiltuu dabalataa akka dhaaban waamicha dhiyeessanii jiru. Dabalataan biqiltuu miiliyoona 200 qopheessinee jirra. Biqiltuun qopheessine kunis wayitaa dhaabamus ta'e sababa biroon biqiltuun manca'e yoo jiraate bakka buusuuf nu gargaara. Biqiltuun biiliyoonni 5 dhaabame kun guutummaa guutuutti akka ragga'uuf biqiltuun miiliyoonni 200 kan qophaa'e yoo ta'u, ji'a hagayyaa nu hafe kanas naannoo jirrutti dhaabuun karoora waggaa kanaa qopheessines lakkoofsaan qofa osoo hin taane hojiidhaanis kan mirkaneessinu ta'a. Bara darbee dhaabbii biqiltuu marsaa jalqabaatiin biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuun akka danda'ameedha Dr. Abiy kan himan. Bara kana immoo biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf hojjetamaa tureera. Bara dhufu ammoo biqiltuu biiliyoona 6 dhaabuuf karoorfamee akka jiru himanii jiru. Bara dhufuu dabalataan biyyoota ollaa keenyaaf biqiltuu biiliyoonni 1 akka qophaa'us Dr. Abiy himanii jiru. Akkuma hundi keessan beektan waggaa afuritti biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuuf karoorsinee hojjechaa jirra. Bara darbe biiliyoona 4, bara kana immoo biiliyoona 5, waggaa dhufu immoo biqiltuu biiliyoona 6 ni dhaabna. Karoora dhaabbii biqiltuu bara dhufuu wanti adda godhu ammoo biyya keenya qofaaf osoo hin taane biyyoota ollaa keenyaaf dabalataan biqiltuu biiliyoona 1 ni qopheessina. Biyyoonni ollaa keenyaa bara dhufu dhaabbii biqiltuu wayita isaan eegalan nuti ammoo biqiltuu biiliyoona 15 ol kan itti dhaabnu ta'a. Wayita dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa goolabamuun biqiltuun biiliyoonni 20 dhaabamu bifuma wal fakkaatuun dhiyaa haaromsaa Itoophiyaa guddichi xumuramuun eebbaaf akka ga'u Dr. Abiy himanii jiru. Kanaaf tokko taanee Itoophiyaa gudditti haa ijaarruunis waamicha lammummaa lammiilee biyyattiif dhiyeessanii jiru. Uummanni Itoophiyaa hundinuu osoo biyyoon hin tuqin biyyi nuti duroomsuu dandeenyu akka hin jirre beekee akkasumas rakkinaan osoo wallaansoo wal hin qabne biyyi nuti jijjiiruu dandeenyu akka hin jirre beekuu qaba. Dhibee sammuu keenya keessa jiru qulqulleessuun Itoophiyaa guddoo ijaaruun hunda keenyarraa eegama. Kanaaf hundi keenya jabaannee hojjechuu qabna. Nutis hanga humni keenya danda'u akkuma waadaa seenne magariisummaa Itoophiyaa galmaan ga'uuf kutannee kan hojjennu ta'uu isiniif mirkaneessaa. Uummanni biyyattii hundinuu kaayyoo kana ofitti fudhachuun hojii hojjeteef akkasumas firii ajaa'ibaa galmeessiseef galanni koo guddaadha. ከፍተኛ ምስጋናና ክብር የሚገባው መሆኑን ገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።